isaa waa hunda erga ijibbaatame booda addunyaa hundaatii fi lammiilee hundaatiif beeksisuun keenya ni yaadatama. Amma kanarraa ka'ee rakkina poolitikaa Itoophiyaa fi bu'uuraan furmaata isaa ka jedhu Adda Bilisummaa Oromoo ammallee ifa gochuudhaaf ummataaf dhiheessaa. Ittiin seenaa rakkina poolitikaa Itoophiyaa fi bu'uuraan furmaata isaa. Raafama siyaasaa yeroo ammaa Itoophiyaan keessa galtee jirtuu fi addatti immoo rakkoolee walxaxaan Oromiyaa keessatti mul'achaa jiran Oromiyaa dirree jeequmsaa fi lolaa taasisuun tasgabbii dhabsiisuu qofa otuu hin taane Itoophiyaan badii keessaa hin baane seensisaa jira. Mootummaan naannoo Oromiyaa bulchiinsa yeroo muddamaa yookaan state of emergency jala jira. Rakkinni siyaasaa yeroodhaan furamuu dadhabuurraan kan ka'e caasaan mootummaa durii caccabee jira. Yeroo ammaa Oromiyaa keessa rakkina uummataa kan furu qaamni bulchiinsaa filatamee hin jiru. Uummanni yeroo ajjeefame yoo saamame yoo qabeenya isaa barbadaa'e bakkatti iyyatee furmaata argatu dhabee jira. Kuni yoo akkasitti itti fufee rakkinni kana caalu dhufuu danda'a. Kun falamsiisaa hin ta'u. Kanatti dabalee humnootiin adda addaa socho'uun diigumsa Oromiyaa fi rakkina keessaa bahuu hin dandeenyee fi booda garatti qabnu wallaallu keessa nu galcha jennee amanna. Diigumsi Oromiyaa ummata Oromoo qofa otoo hin taane lammiilee Oromiyaatti rakkina walirraa hin cinne akka fidu beekamaadha. Mataa nama tokko irraa kaasee hanga maatii fi biyyattii Itoophiyaatti rakkina guddaan akka dhufuu jiru eenyuyyuu haaluu hin danda'u. Kanaaf sabatiinsaa fi nageenya waaraa argamsiisuuf fallii fi malli daddaffiin itti soqamuun hedduu barbaachisaa tahee argama. Oromoon fi lammiilee Oromiyaa waan hedduu waliin qabu. Biyya tokko haala jireenyaa tokko rakkina siyaasaa fi dinagdee wal fakkaatuu fi aadaa waliin qooddachuu bara dheeraaf kan turedha. Keessattuu rakkina addaan poolitikaa biyya Itoophiyaa nutti fide hunda dhalootarraa dhalootatti darbe waliin qabsaa'aa akka turree fi ammas itti jirru beekamaadha. Kunis hariiroo Oromoon lammiilee biraa waliin qabu daran jabaataa fi akka ta'e mul'isaadha. Akkuma armaan dura qabsoo hedduu keessatti waliin dabarsine as geessan amma Oromoo fi lammiileen Oromiyaa harka wal qabannee waliin hojjechuudhaan mootummaa ce'umsaa waloo tolfanne rakkina kana keessaa bahuu fi fedhii keenya waloo fi kan dhuunfaa guuttachuun yeroonsaa amma ta'utti amanna. Ummatoonni Itoophiyaa waliigala naannoo Oromiyaa tasgabbeessuu keessatti gahee keessan bahuu lammii keessan Oromiyaa keessaa jiraatu baraaruu qofa osoo hin taane akka biyyaatti waan waliin qabnu bu'uureeffachuu nu gargaara jennee amanna. Diigaminsi Oromiyaa waan inni fiduu danda'u hedduu bal'aadha. Rakkina Oromoo fi lammii Oromiyaa keessa jiraatan qofa otoo hin taane rakkina biyya Itoophiyaa waliigalaa fi dhibdee gaanfa Afrikaa akka ta'etti hubachuu qabna. Kanaaf haala amma jiru keessatti mootummaa ce'umsaa biyyoolessa Oromiyaa National Transition Government of Oromiyaa daddaffiin ijaaruun murteessaa ta'ee argame. Waan hubachuu qabnu mootummaan ce'umsaa ijaaruun biyya diiguuf otoo hin taane rakkina biyya diigamaa jiru furuuf
balaa dhufaa jiru biyyattii fi naannoo gaafa Afrikaa baraaruuf akka tahe ummatoota Itoophiyaa biyyoota gaafa Afrikaa fi ardii addunyaa akkasumas mootummoota addunyaatiif mirkaneessuu feena. Seenaa keessattis Oromoon biyya diigee hin beeku ni ijaara malee. Oromoon mataa ofii qofaafis yaadee hin beeku. Sabaa fi sablammii walitti qabee waliin jiraachuu malee akka biraatti amala addaa fi aadaa addaa hin qabu. Kanaafis ragaa guddaa kan ta'u biyya Itoophiyaa keessaa sabaa fi sablammii heddumminaan hammatee kan jiraatu hunda caalaa Oromoo tahuu isaatti hubatamaadha. Kanaaf Oromiyaan fakkii yookaan moodel biyya Itoophiyaa sabaa fi sablammii itti heddummaatudha jechuu dandeenya. Mootummaa ce'umsaa ijaaruun irra caalaa nageenya sabaa fi sablammii Oromiyaa keessa jiraatan eeguuf daran tokkummaa fi waliin jireenya isaanii gabbisuuf barbaachisaadha. Kanaaf mootummaan ce'umsaa kunis waan seenaa fi aadaadhaan ijaaramee jiru daran jabeessuuf malee diigumsa uumuuf akka hin taane irra deebinee mirkaneessuu feena. Hariiroo Oromoo fi lammiilee Oromiyaa kan gidduu jiru daran jabeessuu, jaalala horachuu fi waliin biyya ijaarrachuutti hundaa'uudhaan waliin tarkaanfachuu feena. Kun naannolee Itoophiyaa kaaniifis bu'uura nagaa waaraa taha jennee amanna. Kana keessatti addi bilisummaa Oromoo karaa ittiin Oromoo fi lammiilee Oromiyaa rakkina walxaxaa jireenya keessa guyyaa guyyaa miidhaa jiru waliin akka furannu waamicha isiniin godha. Yaamichi Oromoo fi lammiilee Oromiyaa maraaf dhiyeessaa jirru kun mootummaa ce'umsaa yeroo ammaa ta'u kunis seenaa keessatti yeroo jalqabaaf dirree itti mootummaa uummataan filatame fi sabaa government of the people by the people for the people ijaaruuf bu'uura tolfannuu fi haala anjeffannudha. Fuulduratti keenya lammiileen Oromiyaa xiqqaa fi guddaa otoo hin jedhiin kan hundi keessatti sagalee qabu akka ta'u mirkaneessuu feena. Kaayyoon keenyaa fi akeekni mootummaa ce'umsaa kun yeroo jalqabaaf aadaa poolitikaa gartuu yookaan partisan political culture biyya Itoophiyaa keessa ture jijjiirree maal lammiilee Oromiyaa hunda hammatu uummataan filatame uummata tajaajiluun bakka buusuuf akka ta'e isinii mirkaneessuu feena. Addi bilisummaa Oromoo imaammata pooletikaasaa namarratti fe'uu utuu hin taane kan qaama adda addaa dhaggeeffatee lammiilee hundaaf akka ta'utti qaama bulchiinsa waloo ijaaruutti tattaafatudha. Kana dhugoomsuuf bu'uura kana lammiilee Oromiyaa mara waliin jalqaba hanga ammaatti akka tolfannu isin hubachiisuu feena. Kunis nagaa fi tasgabbii waaraa hunda keenyaaf uuma jennee amanna. Yoo aadaa poolitikaa Itoophiyaa jijjiirree Oromiyaa irratti mootummaa ititaa kan hunda hammatu, kan hunda kabajuu fi kan hunda walqixa tajaajilu ijaarranne yeroo dhiyoo keessatti biyyi keenya maal akka fakkaattu hundi keenya tilmaamuu dandeenya. Mootummaan walqixxummaa lammiilee fi fedhii uummata irratti hundaa'e yoo ijaarranne imaammanni dantaa biyyaa fi hariiroo alaa ifa yoo ta'e qaamni seeraa tumuu fi seera taliigu yoo adda bahee tolfame qaamni nagaa eeguu fi biyya ittisu ajaja warra aangoorra jiranii hin raafamu yoo tahe mootummaan badii balleessuuf yoo itti gaafatama tahe qabaate mirgi dhala namaa akka dhuunfaa fi walootti yoo kabajame
biyyi lammii ishee kabajaa fi gammachuun keessa jiraattu taatti jennee amanna. Nagaa fi tasgabbiin jiraannaan sabaa fi sablammiin kuni biyya kooti, kuni mootummaa kooti jedhee amannaan guddinaa fi badhaadhina fiduun nama hin rakkisu. Biyyi keenya badhaatuu fi investmentii addunyaa kan harkiftudha. Garuu nagaa fi tasgabbiin yoo hin jiraanne investoroonni nurraa baqatu. Abbootiin qabeenyaa biyya keessaas ta'e biyya alaa yaaddoo malee akka barbaadanitti invest godhanii fi biyya keenya kadhaa jalaa baasuu kan dandeenyu yoo nagaa fi mootummaan isitaan jiraate qofaadha jennee amanna. Yoo nagaa fi mootummaan isitaan jiraate qofa dargaggoo fi humni barate hojiin biyya ijaarratu bobba'uu danda'u. Namni nagaa bahee hojjetee maatii isaan jiraachuu danda'a. Qabeenyaan dhuunfaa fi kan waloo wabii argata. Ijoolleen keenya nagaan bahanii baratanii yookiin hojjetanii nagaan galu. Jibbaa fi lolarraa jaalalaa fi waltumsuutu saba keenya gidduutti dagaaga. Aadaa keenya wal gargaaruu fi wal jajjabeessuu deddeebifnee ijaarrachuu dandeenya. Dhumarratti rakkina poolitikaa yeroo ammaa biyya keenya mudatee jiru hedduu walxaxaadha. Aadaa poolitikaa dulloomee otoo hin turee fi jaarraa hedduu ture jalatti rakkina walxaxaa kana hiikuun hin danda'amne. Yeroo hedduu yaalame. Lubbuu hedduunis itti wareegame. Qabeenya danuun itti barbadaa'ee akkasuu ta'ee hin milkoofne. Rakkina walxaxaa kana walitti dhufnee mari'achuun yoo kana tolfanne qofa keessaa bahuu dandeenya. Ammatti karaan jiru tokkichi mootummaa ce'umsaa biyyoolessa Oromiyaa kan bu'uura nagaa mootummootaa fi naannolee kaaniif tahuu lammiilee Oromiyaan waloon ijaarrachuudha. Kunis bakkatti qooda keenya hirmaannuu fi fedhii keenya keessatti ibsannu ta'a. Akkasumas rakkina nagaa fi tasgabbii amma keessa jirru furachuu kan dandeenyu walitti dhufnee mari'annee mootummaa ce'umsaa biyyoolessa Oromiyaa yoo dhaabbanne qofaa ta'a. Addi Bilisummaa Oromoo ijaarsa mootummaa ce'umsaa kana hojiitti hiikuuf waan qabu hundaan itti bobba'ee milkeessuuf akka hojjetaa jiru mirkaneessuu feena. Yaada uummataa fi kanneen dhimmi ilaalu hunda fudhannee akka uummataaf ta'utti bulchiinsa waliin tolfachuuf yeroo hunda qophii akka taane isinii mirkaneessuu feena. Addi Bilisummaa Oromoo adeemsa bu'uureessuu mootummaa ce'umsa biyyoolessa Oromiyaa kana karaa adda addaa isin quunnamee hojiitti hiikuuf akka isin waliin mari'ate hojjetu isinii mirkaneessuu feena. Maa irratti lammiilee Oromiyaa fi lammiilee saboota kaanii waggaa 50 darban falmaa mirga dimokiraasii, mirga ummatootaa akka kabajamu fi walqixxummaa sabaa fi sablammoota falmuu irratti lubbuu isaanii dhaban hundaaf kabajaa kiyya dabarsuun barbaada. Addatti immoo kabajaa bara baraa qabsaa'ota keenya kanaan nu gahaniif haa ta'uun jedha. Akkasumas humna nagaa eegdota biyyaa uummata golguu, uummata waliin akka dhaabbatanii fi nagaa buusuuf otoo falmanii lubbuun isaanii darbe kabajaa fi ulfina kennuufii feena. Akkasumas addatti humna poolisii fi nagaa eegdota Finfinnee kanneen kabajaa ilma namaa tiksanii fi hojii isaanii seeraan hojiitti hiikuu yaalanii haala dhiphuu siyaasaa rakkisaa keessa maatii fi jireenya isaanii dhiisanii halkanii fi guyyaa nagaa uummataa eegan hedduun dinqisiifadha. Akkasumas namoota akka dhuunfaatti, akka garee fi akka jaarmiyaatti nu bira dhaabbatanii
akka murannoo keenya jabeessine bakka amma jirruun nu geessisan hunda galatoonfachuun fedha. Erga waamicha mootummaa ce'umsaa biyyoolessa Oromiyaaf waamicha goonee kanneen waamicha kana nu cinaa dhaabbatanii milkeessuuf dirmatanii nu waliin hiriiraa jirtan kanneen armaan gadii galateeffachuun fedha. Kabajamtoota lammiilee Oromiyaa ka waamicha kana ofitti fudhatanii nu deeggaranii nu waliin dhaabbataa jiran, paartiilee siyaasaa adda addaa addatti immoo waahila keenya KFO, hoogganoota adda bilisummaa Oromoo keessaaf alaa, qondaalotaa fi miseensota adda bilisummaa Oromoo keessaaf alaa, qeerroo bilisummaa Oromoo, qabsaa'ota bilisummaa Oromoo bakka hundaa, deeggartootaa fi hawaasa Oromoo, the Oromo Scholars and Professional Group, Oromo Global Forum, hoogganoota amantii adda addaa sagalee uummata keenyaa ta'uun waamicha dabarsitan, Global Oromia Journalist Association, gartuu deeggarsa sochii 39 idila addunyaa, koree miseensotaa fi deeggartoota adda bilisummaa Oromoo akkasumas kanneen dhimma hidhamtoota siyaasaa lammiilee Oromiyaa fi akkasumas hidhamtoota kaan hiiksisuuf ijaaramanii sochii jalqaban kanneen maqaa isaanii dha'uu dagadde hundaaf galata keenya galchina. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Injifannoo uummata bal'aaf. Daawud Ibsaa, Hayduree adda bilisummaa Oromoo, Onkoloolessa 8 2020 Finfinnee.